Fedhiin keessan maali? Qonna babal'isu. Industiriiwwan ijaaru. Hojii tajaajila kennuu irratti hirmaachuu. Abjuun keessan abjuu ta'ee fedhiin keessanis hawwii qofa ta'ee nafu kan isin jedhu waldaan aksiyoona daldalaaf industirii waliif fedhiif hawwii keessan guutuuf madda rakkoolee dinagdee Oromoo irratti qorannoo bal'aa gaggeessee fala ta'ee dhufee jira jedha. Damee qonnaa babal'isuun oomishaa fi daldala bunaaf shayee midhaan nyaataaf zayitaa mi'eessituuwwan garaagaraa horsiisa beeladaaf qurxummii dabalatee oomisha dammaa kuduraa fi muduraa irratti hirmaachuu. Damee hojii industirii babal'isuutiin warshaalee agro industirii nyaataa fi dhugaatii huccuu yookaan uffataa qorichaaf keemikaalaa dabalatee warshaalee pilaastikii fi waraqataa meeshaalee manaaf waajjiraa oomishan irratti hirmaachuuf qophii xumureen jira jedha. Kan hafeetu jira. Damee hojii tajaajilaatiin daldala al-ergee fi fichisiisaa jimlaa fi qinxaaboo hojiilee tajaajila tuurizimii peetrooliyemii fi telekominikeeshinii dabalatee hoteela ammayyaa babal'isuuf kan kana fakkaatan irratti hirmaachuun bu'aa buusnee uummata keenya fayyadaa dinagdee guddisna jedha waldaan aksiyoona daldalaaf industirii waliif. Maarree. Oltanii osoo hin buliin baankii hojii gamtaa Oromiyaa Internaashinaal Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa naannoo keessanitti argamutti goruun aksiyoona bitadhaa faayidaa waldaa bu'a qabeessummaan isaa qorannoo mirkanaa'e kanarraa argamus qoddadhaa yoo isiniin jennu gammachuudhaan aksiyoona bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 5,000 guddaan miliyoona 1 ta'ee hojii adeemsistuu dhibbeentaa 10 kan dabalatuu fi kaffaltii baay'ina aksiyoona bittanii guutummaa guutuutti kaffaluun waraqaa ragaa kan fudhattan ta'a. Waldaa aksiyoona daldalaaf industirii waliif.